يا ربي يا خياري أسرنا دوفتي ورتيتني انت دعاني تامني والله سلارة قبينجا قبادي والله خدير مرتو كننتو تنا ما غنيتين يا تتوكو يادي نانجي نمانك برادة بين نانجي خلوني كيستي ولين بيلو مني ولين درارمني واني ميكانو رقيسي والله تنا تتقرين ندوي تيتو ندوكوبا أما أنت إدرفني يعني ندوكوبا كمالي ጊዜ namni du'e qofa gurra quba kaa'atanii iyyuun waa tokkoon baasu yoo yeroo kana waliif hin dhaabbanne wanti tokko wanti nu walii baasnu hin jiru daninni keenya akkas ta'e maqaa qofa ta'aa jira jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nani sikira jala kaaptu rabbiin du'aa ina gochisiisi markaza daa du'aa teessuusitti bakka quraanaatti du'aa ina mana gochisiisi sababa ijoolleetiin arabni ajjeesuu itti kilaasii nagachitee jirti rabbii jedhee na qaqqabaa du'aa ina ani hunduu illee amaanaa rabbii sinitti ta'uu waan waa tokko tuubballeessi sababa ijoolleetiin. Micayyoo iskiriin irratti argitan tuni haala nama gaddisiisuun kaleessa Suud Arabiyaa keessatti ajjeefamte. Atoosh wanta riinuu khayriidhaaf jedhama miti. Atoo Oroota har'a baay'ee dandiina naasaa natti hin fakkaatu. Enuis bakka viidiyoo kana laayikii godhaati nama hunda bira akka ga'u godha sagalee taanaa fi namicha kanaaf. Namichi kun seenaa Oromoo keessatti nama shoora guddaa taphate. Nama akkasii immoo yeroo kana keessa dhabuun keenya baay'ee cimaa. Nu garuu namni tokko yeroo nu biraa dhibame qofa beekna bakka waansa. Hacaaluun gizee jiru kun namni tokko haddii kana quba san qabaatu. Garuu inni gizee nu keessaa miidhamu waan taane beektu miti. Ammas hixaa sanatu nu qaqqabuudhaaf. Haalanni amma keessa jiru sagaleen bicuu si waraabame yookaan dawwalamee fi naan irraa waraabamee jira sagalicha dhaggeeffadha. Abshir ja'a gammada namoota gargaaru abbaa akkasitti hin danda'amu. Namichi maatti qabbanaa hin dandeenye bar nasobde gaafa san ugguu qofaatus bar maaliin qabbanaa naan jettaa bar aboo yaa mucaa kiyyaatu hakima deemi jechuu jira bar haya ammas ni fayyitaa bar abshir waa takkaatin taatu akka hin taane ni beekaa bar qalbii kiyyaa ni beeyti bar. Dhukkubni isaa eessaa akka kaate garuu beektu? Wallaahi cinaacha Tigireen na dhooyteetu na dhukkuba ammaan tana idarrafni na dhukkuba akka malee. Hoggal ammas ke waanin qaamni kiyya utaaluuf na dhukkuba hoggus natti ka'a waanin if wallaaluuf hoggaan maqaa rabbii kaases fi wallaala ni machaa hoggaan rasuul kaases ni machaa waa'ee keessan kanaas hoggaan qaamni kiyyaas na lola bu'aan biratti hin jijjiirama akkan ta'u san taa'eetiin akka ajaa'ibeef ilaala ani bari hin beeytanii na dhukkuba ka'eetiin hoggaan harkee dhufee sitti hima oduu gaggaarii biyyateetirraa haasawi. Waan meeqa waan sirraa sawamuutu jiraaf hin xiqqeessin aboo walumaa galatti. Kajimmaatis ammaan sitti baasa suuraa ammaan sitti gadi baasa jedhan dubartiidhaan. Kiyya kaarsii kunis akkasuma natti taphata. Anumatti taphatan. Ana abbootii teessan hin beeka. Abbootii teessan hin beeka. Anaafis tasuma tokko ta'uu hin dandeessu. Namni harkitan kanaaf garaagarummaan keenya galabaa fi fireedha. Tokkummaa keenyaaf jedhee akkas dhukkubsataa jira namichi kun. Waan isin dhibu keessaa yeroo waan jaalladhe maqaa dha'e baay'ee na dhukkuba jedhaa jira. Maqaa nabiyyi kaasee, maqaa rabbii kaasee, maqaa waa'ee keessanii immoo yookiin maqaa Oromoo jedhee yeroon kaasu jedhe baay'ee na dhukkuba jedhee jira. Maqaa namanni jaallatu yeroo dha'u miirri isaan jijjiirama. Miirri isaa yeroo jijjiiramu sana keessatti immoo baay'ee isa dhukkubaa jira namichi kun. Waan isin dhibu keessaa dhukkubsatee immoo amma akka inni hospitaala keessa ciisaa jiru beeku. Waan kanaaf immoo yoo kalee ta'e illee an kalee nan kennaaf jedhaa jira Mubaarik. Mubeen akkas jedheera ka ankalee kennaaf jedheera yoo inni kalee isa barbaachise. Dhagaya yaa uummata eega namni du'e nama faarsu.
yaa ummata seenuma leellisuu malee seenaa dalaguu hin beekne yaa ummata bakka namni waa qabu yoo taate malee bakka namni waan qabne dhaabbachuu hin beekne warra seenaa dalagoo osoo hin taane warra seenaa isin nyaatu warra maqaa isin nyaatu bira dhaabbachuu ummata akkas malee hin beekne dhageeffadhaa isiniif hima artisti Kadiir Martuu asoo Oromootiya Oromoo jechaan jiraadda Oromoodhaafin akkana ta'e way Oromootiya jee asoo onnee dhootu asoo garaan isa dhukubu arraanta namuu mana hamaa seenee jira jaan haaduu gizee inni du'e booda way Kadiir Martuu goota keenya haakkasii seenaa leellisuu malee seenaa dalaguu waan hin beekne jechuudha isin galtee isin warra qabeenya qabu bira dhaqaadhaati leenca gadi dhiisaa leenca gubbaarraan gadi dhiisaa gizeen akkana jummas waan biraatti fudhate naan jaa alhamdulillah rabbil alamin if geetin jira leenca namaati irraa ajaan qabu garuu ammoo qaanfaddaa ummata seenaa safuu isin nyaatu ummata maqaa isin nyaatu ummata safuu cabsu ummata isin galee bakka irraa dhufanuu hin beekne bira dhaabbattanii leenca gad dhiisuun aadaa keessani goota keessan ammoo ka isin jecha jiraate guyyaa takka dalagaa osoo hin dalagatin guyyaa takka osoo dalagatee naman tahin umri isaa guutuu addunyaa kanarra jiraate du'e hamma duraatis kunis akkasumatti jechuudha mana akamaa seenee jira gizee inni du'e footoo isaa tishartii dalagadhaadhaati Kadiir Martuu goota keenya bara kana ta'e gaafa kana jiru kana ta'e akkas ta'e jaati maraadha amala keessan jechuudha isin beeyna waan ta'eef jechuudha isin galee Kadiir Martuu du'e qabamee jira maata mana akamaa jira gizee inni du'e boochaniiti amma akkasuma dhiisaadhaati amma isin bakkuma dhaluma qullaa yaatuu fi ummatuma alayaanii ummata ma'anaan qabne ummata sammuun duudaa jala yaadhaatitti isaanuma jala deddeemaadhaati laayivii isaanii jala deddeemaa leenca kanna walii galee dhugaadha aadaan keenya akkasii nu nama nu dhaabbatuuf addii kana quban qabaannuufi garuu nama fakkeessuuf immoo wanta amma keenya ga'uun jiru laayivii irratti amma kan leenci akkas kennamaa jirutu namicha kana akkamsiisaadha jedhamee jechuudha namni tokko kan qabu hin jiru laala qabee boo suuraa tana isin laala qabee suuraa tana wallahi silaarra qabeenya qabaadhe wallahi Kadiir Martuu kanan ta'u umaan akkan qaboyyee dabarti qoy hajau Amerika san keessa namni hin jiru Oromoon hin jirtu warri leenca nama haaru sun irra isa qote maaga gurbaa kana maaliif furmaatatti nuuf finne warri jirtan nu maxxansitanii viidiyoo miskiinummaa tana moo akkoo haadhasi wallahi waan naman goone hin qabdu alhamdulillahi garuu fayyaa qabna nuti garuu waan Kadiir Martuu keessa jiru nu ibsaadha addan nu baasaadha warri UK jirtan Amerikaa UK warri jirtan addan nu baasaa waan Kadiir Martuu keessa jiru addan nu baasaati waan isa barbaachisu feetan nu gaafadha nuti ijoolleen biyya arabaatu akka nama Amerikaa jiruuti wallahi Kadiir Martuu wallahi waan qabnu Kadiir Martuutti nin dhabamsiisa akkam afaan waan hin qabu wallahi billahi isuma dhugaatu kun qoosaa miti si galee maaliifuu si rabba fayyisu fayyaan xiyya rabbi harka jirti malee harka namaa hin jirtu an waggaa shanguutu kiniina natti guuranii maaltu fayyaan xiyya kiniinaan fayyitii boo kiniinaan na fayyisaa boo dhukkubni kiyya dhohee dhukkuba garaatii fi coggaarraatii fi raasmitaatiidhaa fi manfas cinqatiidhaa akka baheetiin jira kunoo mee dhiira ta'u mee abbaan dhufee na wallaanu mee ni ilaalamee hin fedhu adaraa Oromoo na dhiisaa jeetiin garadhee dadhabe fayyaa hin fedhu fayyaa waan ja'amu hin fedhu hayi fayyaa ta'inaan jechuun mirga namummaa kiyya na sarbuudha na gabroomsuudha dirqaman fayyaa si goonanaan jechuun hin dandayamuu an fayyaa dhabuu kiyya kanaan bilisoomaadhaa rabbiin bilisa na baasee jira hoggaan jeen dirqama fayyuu qabdaa adaraa Oromoo namni yeroo hin jeen hin beekne maali doktarri kana adaraa Oromoo doktarri hin beekne kam inna wallaanaana adaraa Oromoo beekuu qaba adaraa Oromoo hoggaan jeen natti kofla shit biraa hin gabbee bushit sana baabeech Mallaan jaaboo kun ana tokkicha bareenta Oromootiin. Hospitaala keessa ciisee adaraa Oromoo yeroon jedhu jedhaa jira. Doktarri na arrabsa jedhaa jira. Nama nu jaallatu tu jaallanne nuuf gaarii nutti fakkaata garuu. Dhaamsaan qaba. Artiistii Oromoo guutuudhaafin dhaamsa qaba. Waa'ee Kadiir Martuu irratti barreeffamaan odoon ta'in viidiyoodhaan gabbaatanii akka dubbattaniin barbaada. Lambar 1. Lambar 2. booda suuraa isaa maxxanfatanii olii gad fiiguun faayidaa takka hin qabdu
akka gaarii na dhageeffadha booda huccuu gurraattii kaayatanii gaffiiguun faayidaa takka hin qabdu yoo gammachuu isaatiif ta'e malee hundi keessan huccuu gurraatti yoo inni waan takka ta'e huccuu gurraattiidhaan gaffiiguun olii gaffiiguun faayidaa takka hin qabdu viidiyoo tanarree sheer kooppiiliing riippoostii godha hundi ana oromoodha keettu ammallee hin agarre miidiyaan kun guutuun Khadiir Martuutiin baxamuu qaba hin dhiyaatu gana namni ilma oromoo ta'e guutuun Khadiir Martuu posota Khadiir Martuu qofa hadaraa oromoo jeennuun kakata barinni hadaraa oromoo na dhiisaa jee dubbatanu kanaaf hundi keessan viidiyoo tana sheer kooppiiliing godha maal goota akkas jaaladhu beeteetti taphattaa sabaaxaa gootaame garaa sirraa hin cinne beektaa safaaxaa natti gootaame silaa citeetiin qabritti sirraa galaa akkoo baleessa qeeqaan kaacaaluu sanittiin keessi yoo taate qabritti oggun suuraa dhama maxxanfattaan siin jee Khadiir keenya jettee duraanuu gartee siiriistii jidaami gaafa duunee nu beeytanii abbootii teessan gaafa du'an booda beeytanii bara tokko keetitti yoo namaan tana illim jee qabrii harkaa seene gatii nama jaalatu gaafa biraa dhaban beekanii miti tokkoon kee huccuu darbitee deemta jette. Namichi kun dhugaa jedhaa jira. Nama nu jaallatu yeroo of biraa dhabne qofa nu gala. Wallahi Oromoo haalli Khadiir Martuu keessa yeroo jechuudha. Haala callisuuf namatti hin tolle. Haala dubbachuuf hin tolle. Callisittis callisiiftu. Dubbatuttis dubbiin sun dubbiftu. Ay Oromoo. Wayyoo. Rabbi fitna kaasatti warra yuu katin arrabsaa jee. Odoo isin maalitti hirtanii Khadiir Martuu akkana ta'e maali dubbiin tun jeen nama meeqatti qajeelchee hoggaa waan jiru fi haala inni irra jiru laalu wallahi jira kee Oromoodhaa jecha akkatti dhagaa tokko kanarraa jiraaturra namummaadha. Wallahi Oromoo kuwa qabaadha. Wallahi jazaan isin gifiin isin qabuuf teessi wallahi Oromoo wallahi lazim. Haqqin namichi kana ammas nu dhiisu. Dhugaa Rabbii nu dhiisu. Akka kana sanii du'een isin dhiisa nu dhiisu. Gara biraatiin nuuf ba'a malee. Ijoolluma isaatiin illee mimi maal jenna. Dhugaa Rabbicha abbaanitu akkasumatu ofii jaallatu gizee inni of wareegu jechuudha. Ilmoon illee maal jetti ilmoon achi kaatu. Saba kana jaallataan guddatti jettu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nani sikira jalan kaptur beri doa ina gochisi markaza da doa tesus bakka Qur'ana tasi doa ina mana gochisi sabu bajune diri arab dina jesu ette kilasi re ganchi te jirte rabbi jadi ila kakkama doa ina ni oddu elle amana rabbi siritta ta u arwa to kotu balle si sabu bajune ti mucaa kana yeedama daamiin ajjeefte jedhamaa jira. Micayyoo iskiriin irratti argitan tuni haala nama gaddisiisuun kaleessa Saudi Arabiyaa keessatti ajjeefamte. Waan baay'ee onnee nama cabsu keessaa markaza imoo qaraatu keessatti irra deddeebiin madaami harkatti lubbuun koo ba'uun hin oolu du'aa ina goosisa osoo jettu guyyaa kaleessaa lubbuun isii darbee jechuudha. Dogongora akkanaatiif guyyoota muraasan dura lakkoofsa poolisaadhaa isinii maxxansaa ture. Sababni isaas rakkoon yoo atantamaa isinirra ga'e biiroo dawwalattanii namni isin dhaga'u hin jiru. Namatti iyyattanii namni dafee isin dhaqqabu waan hin jirreef yoo danda'amaa ta'e shari'aa qofa qabaannan poolisa irratti dawwalattee jennaan achi ba'uu ni dandeettaa jechuudha. Sababii kanaafi kanan isinii maxxansaa ture garuu waan nama gaddisiisu jecha isin mataa turte kanarra namni yaada qoodee fi gama kanaan bahe jedhee waan jiru natti fakkaatu. Dhugaa Rabbii hedduu gaddemee sagalee isii dhaggeeffadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nani sikira jalan kaptur beri doa ina gochisi markaza da doa tesus bakka Qur'ana tasi doa ina mana gochisi sabu bajune diri arab dina jesu ette kilasi re ganchi te jirte rabbi jadi ila kakkama doa ina ni oddu elle amana rabbi siritta ta u arwa to kotu balle si sabu bajune ti. Dhugaa Rabbii hedduu nama gaddisiisa. Saudi Arabiyaa keessatti irra deddeebiin yoo xiqqaate ijoolleen 2 3 4 ol du'anii jiran kan harka namaatiin du'an garuu biyya seerri akkaan lubbuu namaa qaalii ta'e keessatti namni tokko yoo ajjeefame namni sunis du'u keessatti
namni isaanii gaafatee abbaa dhabuu irraa akkatti haala kanaan wareegamuun isii baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha. Saudi Arabiyaa jechuun nama ajjeefte taanaan atis ni duuta. Garuu namni keenya gaafatu namni gaafatu hin jiru. Duuti ijoollee keenya akkuma kana qaldii ta'e miti bakka. Duuti nama tokko addiidhuma kana taphatee. Please isinitti maan ture 995 996 999 itti bilbilaa. Gizee achi waa tokko taatanii TikTok irratti baatanii akkas ta'an jira hin jedhina. TikTok irraa waa tokko wanti sii godhamu hin jiru. TikTok irraa wanti sii godhamu wanti tokko hoo jiraate sanaan booda namni bakka qanii tokko lamaaf siif bo'a. Qanii tokko lamaaf waa'ee kee haasa'a sanaan booda hin jirtu. Please lubbuudhuma keessaniif yaada al tokko tokko. Wallahi ሰዎች አፈሉ ደኔ ሁኔቲ እንደዚህ ስሚ ሼላውን የጣልሽው ሂጃቡን ሂጃብ እኔ ምን አገባኝ? እዛ ሄዶ ሂጃብ እኔ አውልቄለታለሁ እና የምታጠልቀው ላይ ያጠልቅላት ሄዶ የሚገርሙኝ ግን አንቺ ቆይ እኔ የሚገርመኝ ነገር አለ። ኡስታዞችን ፈልጎ ነው ወይስ እዛ ጋር ትልቅ ሰው 1500 2000 ሰው ስለሚያይ ነው እዛ ጋር ሄዶ እዛ ጋር መስቀልን የሚበጥሱት ወይስ መጀመሪያም ከእስልምና ወደ እስልምና ነው? ያልገባኝ ነገር እኔ ይሄ ነው። አንቺ ሂጃቡን ስለጣልሽውን ይጮህብሻል ሻሹን ስላለበሽ። አረ ያቁኛል። እብደቴን ከጀመርኩላችሁ እኔ እንትኑ ጨርስላችኋለሁ። ለዛ ነው እኔ አንድ ቀን ወጥቶ እኔ ላይ ተናግሮ አቁም ያቃሉ በከነ ማስረጃው ነው ማመጣላችሁ። ያ ስለ አይሻ ጉዳይ ባለፈው ያወራ ነው እየጠየቅሽ ነው ስለ መሐመድ አንቺ ሰውዬ ላይ እሱ ባትደረሺ እሱ ባሳደርሺ በአሁን ጊዜ የ7 አመት ልጅ ዳሪ ውስጥ ቀጥታ ወስዶ ይበዳል። አሁን እንኳን በዛን ጊዜ በዶማ ጊዜ ጤና ተቆረጠችና የትኛውም ኡስታዝ ጥሪውና የ7 አመት ልጅ ስጪው ወላሂ ይጋረግድበታል ያለምንም ጥያቄ ያለምንም ህግን ሳይፈራ ሐቁን ነው የምልሽ። ሸሪዓችን ነው ሸሪዓችን እንዳናከው በይላሉ የ7 አመት ልጅ አባሁን ጊዜ የማይለቁ ያራሱ ኦሮታ ሙጨቲ ከነ ቤክቱ ሚቲ ሪስቆ አህመድም ማል ጀደምቲ ቲክቶክ ይረቲ ቆይ መታን ሲነጋራ ገሩ ስሪዳ መታን ሲኒ ወጀተ ሚቲ ገሩ ማይኒ ወንቲ ሲንጀራ ጅርቱኩም ማይኒ አማንቲ እስላማ ቀባቴ አማንቲ እስላማቲ ሲያራብሲቲ ነማ አከሲስ ኦፍ ኬሳ ቀብነ ካኑ ሮሞ ከንኮ የሮ ፈደን ጋላን ራማቃተ ሞጋሰን ሰበህ ቆቆልቆሎ ነሚቹን ሰብዩማ ሳራ ኬቲም ከነከስ ጀግንነቲንሳ ጀነራል ዋቆ ጉቱ ገራቤላትን ቢያና በህቲ ጋላ ጃሚ ለንጭ ኦሮሞዳ ኤክራንሳ ቢየት ገርቴ አላባ ኦሮሞዳ ኡፈቴ መለስቱ ሲመቴ ኤክራን ሳቶ አላባ ኡመት ኦሮሞዳ ፉዴ ቢየት ናገለ ገራቤላትን በህለኝ ከንኮ ሀጂ አደም ኃይለ ሥላሴ ዱር አባቴቲ ሀጂ አደም ሳዶዳ ለንጭጭቲ ኡመት ኦሮሞዳ ለበርሲላቲን በሬዳ ነባ ኮቲ ሱኒ ኑቲ ገርቴ ጄን ዋጋ tokkichaaf malee kophee garte kophees gadi jenneen baafannu jeen namaafis gadi hin jennu jeen nuti waaqa keenyaaf malee nuti oromoon jeetti dubbate ani oromoon jeen nuti jaaniin tokkummaa sagalee tokkummaadhaati nuti jechuun baay'ee uummata oromoo argisiisa jechuudha. Bareedaan guuteen toonaa deesse darra abbaa gadaa gurraachi leenca haati deesse garaa beelaatiin naa beekti galata dhabee awwaalchisaatilleen calanqotti haa rabu jennaan. أول تسعة دولار شو تدني كافي إذا كنت فودني كوسي خسنا كتن أمان نرومونا كان أول نساسي سني فيجا كان أبغى نرى تفتا ميفاني ما كان فترة خبر جوال أكيد سان تفتا نسات تفتورة إني ما كان كو تفتا نيجتو إني ما كان كو أكن كان كو نافك بتشيز أرجوك جرانا وليسين هم نجدبات نفانا جرا أنا أركي تقانا دوبا هم نجدبا هم نواقراته هفورا واقات جرا وما قباد هفوري واقاسون إذا دري جلن قررتي کرتے مختار فولو درون آپر دیتا نانی لگات کے خال انتر بتوئنا لگات آنی ساری اسی دیتا نانی ہنگا کرتے منسٹر نسانی منسٹر رو ویڈیو تی فوق جانے دا ہم انا تکا خانان کرتے انا کنا درون آپر دیتے کام کنا کنا پورا سانی درون آپر انا کرتے ہرکا کلا درون آپر دیتا نان
dhagaadhaan ummanni miliyoona 3 dhagaadhaan hoggaa isaan ari'an maakiina dhorkuudhaan sagalee isaanii uummata dhorkuudhaan ummanni dhagaadhaan hawwan biyya kan koo itti ililcha ilmaan oromoodha tokkummaadhaan lafee abbaa isaanii gartee awwaalachuudhaaf ani leencee bakar waaree fuula isaa dura dhaabbadheetin ummanni dhagaan kaafnan irraa dhaabaa jeeni maqaa gartee duraan Haayile Sillaasee jagnummaan ergi biyya keessaa baame waan dhufe isinitti fakkaata jagnummaan durumaa jira asuma keessatti akkas ta'e mucaan kun rukutamee cinaacha isaa dhiitamee as keessaa ba'e sana amma kan itti keekee dhukkubaa jiru garuu sun nuufi bilisummaa keetii fi bilisummaa kootii fi nama akkasiitiif immoo akkam calluma jennee ciisnaadha amma akka nama akkasiitiif gizeenni akkas dhukkubsatee siriirra ciisuu kan akkamitti jaallalla sammuun keenya garuu akkamitti yaadaa jira diyaaspooraan biyya alaa jirtan jarri teessanii geemii nama tokkootiif leenca 3-4 kennitan amma eessa jirtu sagantaan irraaf qabanni kanuma fakkaata sagantaa biraatan walitti deebinutti